Guru dem tarasli. Sargi baatii kana keessa guyyaa qabatamatti hin qabne Aye. yoo danda'ame diyaasporaa tokko tokko affeeruu barbaanna. Warra giriin kaardii qabu, warra waraqaa biyya faranjii paaspoortii lammaffaa qabu, warra akka keessanii kanneen diyaasporaa guddaa tokko tokko warra waraqaa eeyyamaa qabu dhufuu danda'u. Biyyoota arabaatirrallee warra iqaamaa qabu minaamin kanneen illee affeeruu barbaanna. Wow. Biyyarrallee namoota tokko tokko warra isaanii dhiyaatan affeeruu barbaanna. Amazing. Wallah waan addaati. Simaxaallee Baatii tana keessan dhaqqabu asli kiyya dhugatti. garuu warra Tegataa. giriin kaardii kana yoo biyya san keessaa baane tiraampichi hin deebisu kan akkam goona hedduu warri deeggartoonni jira warra giriin kaardii qabu warra paaspoortiin fudhate. Nuti wiitii teenya tiraambaasii dalagaatti hin qabu nuti UKdhaa rakkoo hin qabnu nuti bakka feene ni deemna garuu baatii tana keessatti hin danda'u because viizaanu hogguusitti akkasitti waan hamma kana keessa naa dhumu nutti hin fakkaatu. Akkam goona Hanimuun faasii galee gizee aruus bahaa eh gizee akkasiisan faa inshaallah surprise isaan godhanis. bakka warri dhufuu hin dandeenye koomentii jala taa'ee harkaa dhabuka. Koomantumaan harka dhoyne. Yeah? Koomantumaan fi yaadaan. Kaayiroo dhufuun viizaa gaafataa. Warri waraqaa qabu tikkeetuma murata viizaan gaafatu. Jechuun pilaan Bira kakkennee biraa yaane tisiisine akka bakka maciisanii hidhatanii fudhatan. Akkasitti wanti jira. Nama dhaga'ama gizee biyyaa ba'anii kophattii kana haalaan nama dhaga'amu. Museenanni beeyti jeetii yaada fiilingii kana kiidii. Doo kophatti haalaan namatti tola jiran sobiinatillee. Adeemsitim. Warra heerumeetti warra biyya alaatti kophatti heerumeen natti hime. Inumaayyuu ka faamiliin nama gurgurtutu namatti hin tolu jedhan taraa takka haadha gurbaatu dhufa, taraa takka obboleessa dhufa, taraa takka abbaa dhufa, taraa takka obboleetti dhufa, taraa takka hiriyoota dhufa. Ka No, biyya sa'a ni beekan. Isaanillee sa'a dhufaniif isaan dhufne ni beekan dhiisi doktor. Haa. Dhugaa ni beekan. Sa'aatii tam akka dhufaniif isaa akka. Garuu wani biyyatti akka naannoo keessanitti dhalaan dubartiin takka gizee heerumte. Guyyaa meeqa akkami mushurraan gara wanni dubartii kaan adda godhu maaliif mushurraame biyya naannoo keessanitti. Gizee heerumsiisamu. Dubartii kamiin adda godhu yaani jechuun naan galle adda baase. Nuti Harargee keessa adda wanni jaamaan jiru. Heerumni jiru. Amma fakkeenyaaf naannoo keenyatti akkami beektaa? Amma makiina osoo biyya jiraatte. Fakkeenyaaf makiina osoo biyya jiraatte akkam beektaa? Akkam. Yoo manni warra ibsishaa baadiyyaa ta'e. Fakkeenyaaf jennu ati magaalatti hidhatte baadiyyaadha. Adiyaa. Ayyee. Amma yoo manni warra ibsishaa baadiyyaa ta'e anoo ijoollee baadiyyaatti waan ta'eef aadaa kana nama baadiyyaa beeka malee kan magaalaan beeku. Baadiyyaatti amma yoo manni warra ibsishaa baadiyyaa ta'e akkamii bakka ibidda bira taa'aniitiin nyaata itti godhatan argite. Midijaa. Midijaa achi olitti wannoo itti ijaaran gardoo argite gardoo akka masjiida keessatti dubartiif dhiira addaan qoodanii kana. Gaarrajaa ayyee. Gaarraja huccuu ni miti. Gaarradoo huccuu ni miti. Baala bardaa fitiin ijaaraniif. Ayyee. Nuti keenya. Ijaaranii achi keessa bakka cimtu tolchanii fi galgala miileen uffata irraa iyyaafti achitti halkan lafa galgalaa waarii asii itti ol gadhiisan korma. Ayyee. Anta biyyaa siifin himaa deebinee taasisa. Booda pirimeeligiin waan can achitti eegalama jechuudha. Akka dirree kubbaa miilati jechuudha. Achitti wal gaaxxamanii abbaan mooyata hin mooyataa. San booda ganama mushurraan ganama subiin kaatee osoo namni hirribaan kaane shaalii kana uffattee akkatti akka fuula ishee hin arginetti deemtee gabbaatee ficcooftee dhokattee fiidee ol deebitee achi bakkatti ciifti. Guyyaa 15 achi keessaan baatu. Achi Inni bakkatti sochii waan jira. rabbiireef
waan rabbi reefachuma keessatti funaannatti jechuudha. Waan jaarsi itti darbu, waan soddaafi itti darbu, waan maal itti darbu achumatti funaannattee gabbatteetuma quuftee garallee quuftee waan dhufteef illee argattee quuftee gabbaati. Jechuudha. Inni sojumaan jira gidila sanunda. Inni ni gize maitiin beelofte dhaqee waa nyaachisa. Okay, bareeda. Nuti keenya akkasii miti. Akkami keessa. Nuti keenya baadiyyaa dhanis intala baadiyyaati. Eshi. Aadaadhaa kun waan abboota faawwanni kenna wallaahi kan waan kenna. Nu gaafadhu jaa abdii muktaar. Amana nama ordiin baadatitti wallaahi akkasi mushurraan. Okay, amma. Baatiif haa ta'u guyyaa 15 haa ta'u beeku malee gadi baatu. Yoo ta'u gabbaatu akkami yoo gursummeetti taate ta duraan heerumtee baatee lammata sadaffaa heerumaa jirtu fa'a yoo taate malee ta'uu gadi baatu. Akka harargeen tun bal'oodha. Naannoo itti dhaladheetti immoo intala baadiyyaati. Harargee keessaa baadiyyaatti hin dhaladhee cumatti hin guddadhee. Nuti harargee keessatti heerumtee fi heerumneen hin jiru tokkuma yaani heerumni heerumuma yoo duraan heerumtee lammaffaa deebitee heerumtees akkasuma ulaagaan sun garaagarummaan gaa yoo wanta eegala san ta'e malee soo tokkuma. Rakkoonni harargeen ijoollee xixiqqoo tana kannan waggaa 12 waggaa 14 akkasitti kannamanii mireeggoo heerumtee. Waa warri eegu wayiiti jira. Eshi. An kan aada dalaal safuu maalii naan hin jeena sababni ni aanaa miti namni uume deema warra gaggaduu Itoophiyaatti. Aadaa nama ramma waa'ee aadaa. Aadaa harargee keessatti dubartiin takka ijoollummaa yoo heerumte ta'e maatiin ulaagaalee isii jechuun ijoollee waan ta'eef ni eegan. Ni eeganii guyyaa 3 au guyyaa 2 akkasitti waan amma jettu san ni godhanii dirqama maatii dhaquu qaba. Haalaan geelamuu deebi'an. Yaa egaa guyyaa sanii yoo intalti taphatanii kan booda guyyaa sadaffaa warra soddaa deebi'an. Yaa guyyuma taphni taphatame booda guyyuma taphni taphatame galgaluma san owwutumatti gizuma san bariisaa lafa bariisatti yoo lafti illee fagoo ta'ee subii akka dhaqamutti akka lafti osoo hin bariine dhaqamutti. Abbata galchan. Yes. Itti guutee. Jala himaa jira kun warri aadaa beeku. Egaa sabbata wanta jaa sabbata jechuun sabbatuma normaaliidha namu kanaaf jedhii adii sabbata mudhiiti. So aadaa harargee keessatti isa intalti safuu qabdu yookaan intalti ulaagaaleen ishee guutame guyyuma san guyyaa ayyaama wanta jaamu jira naannoo baadiyyaa fa'a. Guyyaa ayyaama heerumanii guyyaa 3 ta'uu danda'a 2 ta'uu danda'a sanii olillee ta'uu danda'a. So sun gizee dhumatee intalti sun kabajaa qabdu ulaagaan ishee guutu taanaan yoo hin qabnellee maatiin hin beektu waan ta'eef hiriyoottan ollaa maal yaammataniiti tatta'anii eegan. Warri gurbaatis guyyaa isin gurbaan isaanii guyyaa sanni beekanii baadiyyaa amma gandananii harume san qawwee dhuga. No egira mangadi sayon achi fixatee daarikte achumarraa ka dhufunse informationa biyyaatillee quban qabaan hin beekaa. So achumarraa ka dhufunse. Ati yaamati yeen ka egira mangadi dhufteettiniin qalbii fuutee tartu dhaqi ganda keetti deebii kabajaan kootu jedheen nadjisa. Karaa guuttatee dhufee mireemu. Nama wal fuudhu hedduu gammadeen hin beekaa akka dhugatti nama dilaaf. Garuu akka isaanii gammadeen hin qabu akka maakii gammadeen qabu wallaahi. Rabbi umrii waliin haa dheeressu yaa. Qalbii namarraa hambisuu umrii waliin haa dheeressu. Wallah. Jaalalti guddoonis beektaa jaalalti namootaa gisee heddummaatti deebiteetii waan biraa namatti taati. Bataan. Kamitti akka nama nagaa taate seetarra? Maa akkasi qirqirsu barbaade? Laa. Abitti abbaa soddaati kaabala dhufu koo nama akaakayyuu nuun jedhu lafaa qabnaa inshaallah. Hojiirra qabsora jirti ijoolleen akaakayyuu fidu. Dubartoonni dangammaa dabarteen qirqirsinaan akka baanii beektaa mina dinqisiifachuu qabda. Rakkoon qabu yoo qirqirfamuu beekte. Buru jira yan dandeessu. Wallahi. Wallahi haa jechuudha. Gaadhee qooyin argita.
استغفر الله العظيم. والله انا ما قاعد هذه جرت عربر انت صدق ادري الى رجلين اجا اوف غدي ادي بوتش جلار سيغو بانجرو مبيو سيدم ما كنا دوغو فاغلا ما اثر والله غبار هذا ايه تو بفاغو دري ما انا ميكاي سيني دوجرا سديتا فادا ما كان كاي سديتا فما قد تكفدا نا فانجرا كورنا تو كورا سدي قالتي هذه ميكا فاكاي سغلا فادا ما ميكا خدين قد سديت ايغا سديت بقى كان سديتا فابيجا فاول مالينغلو تلاي تو اف تاي ماما كينو كورا سدي يزره أنا برجع خجلت زي سني قد خلينا قد تجزون برابط تونا غبا أيوة دوبا قبل ما جرى نزار ما وزينا دادين قد يسين إنيا إنجرتو سرقين إنجرتو أبو تون ده بيتني تتاو جرى يومي أنا نديد اي سرقين انجرتي إن شاء الله كوبوفده akka qophoynu re isin ga isin mati tun godare majechu diga khamina akka qophoynu nuti ajamtot ادي مين يداو قبل على راسي يا سخرات تدير ساغا ورا سوشال ميديا هون سرغي دنگد حمزه ورا بيتا كما كي بربادنا موسلكي بلبلا كان غودي اكنا تجسينني سرغي سنگي ستي سرغي زور سرغي مكا سرپرائز مكا يمون انتو جاوي دي حمزه تا مودي كوادا والله يوم ميكا سرغي نور ابيرا لگا فتا نو انجيت سرغي جيدي ميدي نو ميكا لگا فتا اني سنا محمد انگرسيسني حلالا دابته سرغي تو مالي ابچا خمي انو نرگن نمني بلبل خيسرا كان جي اچي دوبا انا كوان مغارجا دوبا جرو كسي جلالو ترنا دبا فچوف اي يعني قلبي من دابنا جفريت نو قلبي من دابنا إذا أقرأ سرقي مثلا أقرأ نما أول فرات رأي إيه همزان تورا بدا كم زاجي سرقي منا كذا تورنت منا خيسا ما نمر ما نشيلا تايت لله رسول يوم سرقي بين منا كمتي شو نموني غرغدا كون منا كذا تور فرات آي خا إيجالا تجاني ترى سرقي نشيه الدودة ترى إيجالا تونو لجاني بربادو ترى أغلب شري نو شري ينبر شري نكبر نم لما كباري ما لما هو خباد لسني إنما كي هاي أوه نما لما نيدا إيه باقي أجايب تبعي تزور كذاني أنتو نما لما رول ترى انتو شري تس إن شاء الله أتشين كبا كمان أنكبا مالو ما نمانجي مشاكل دلسا أتشري جلدي كذا ها ولين قوفاني ما نقربين بيتو ميت وهذا كله